Obbo Taayyee Danda'a aangoorraa kaafaman. Muummeen ministeera Abiy cubbamaa dhiiga namaatiin taphatudha. Taayyee Danda'a. Fulbaana bara 2014 irraa kaasee deetaa ministeera nageenyaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilaa kan turan obbo Taayyee Danda'a muddee tokkorraa kaasee aangoorraa kaafamuu xalayaa muummee ministeera Abiy Ahmed irraa barreeffame addeesse. Obbo Taayyees xalayaan kun isaan qaqqabu BBCf mirkaneessaniiru. Obbo Taayyeen tibbana marii marsaa lamaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture akka fashalaa'u kan godhe mootummaan keessa jiru jechuun qeequun isaanii ni yaadatama. Obbo Taayyeen aangoorraa kaafamuu isaanii ilaalchisee barreeffama gabaabaa fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniin kabajamoo ministeera muummee yaada ida'amuu dubbattee fi barreessitee amanee isin hordofe. Dhawaasaan garuu nama waan dubbate hin jiraanne qofaa otoo hin taane cubbamaa dhiiga namaatiin taphatu ta'uu keessan hubadhe jedhan. Itti dabaluun gaafa dhugaa se'ee waraana bilaasha maqaa walabummaa biyyaatiin bantan isa Itoophiyaanota wal nyaachisee fi diinagdee biyyaa kuffise gaggeessaa turtan deeggareetiin na faarsaa turtan. Har'a gaafan dubbii argee gara nagaa goru walajjechaan obboleeyyanii haa dhaabbatu jennaan aangoon irraa fudhattan. Otoo shira Oromoodhaan balleessuu fi obboleeyyan isaatiin walitti buusuuf kaatan argaa callisuu dhabu kootti baay'ee gammada jedhan. Obbo Taayyeen xalayaa aangoorraa kaafamuu isaan qaqqabuu fi paartii badhaadhinaa fi bulchiinsa muummee ministeeraa qeequun fuula feesbuukii isaanii irratti kan barreessanis kanuma isaanii ta'uu BBCf mirkaneessaniiru. Sababni waanuma amma araara jenne malee maaltu jira? Gaafa waraana deeggarru dinqisiifatamaa turre. Uummanni haa araaramu wal findhee jennaanuma dhukkube jechuun himan. Ministeerri muummee Abiy Ahmed obbo Taayyee Danda'a aangoorraa kaasuu isaanii obbo Taayyeen BBCtti himan. Xalayaan obbo Taayyeen qoodanii fi akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee bultii tokko bara 2016 jechuun isaarra waajjira ministeera muummee irraa barraa'een turtii waggoota 2 fi 6 booda ministeera deetaa ministeera nagaa irraa kaafamuu ibseera. Sababii aangoorraa ka'uu isaanii garuu xalayaa qoodame irratti hin ibsamne. Murteen kun erga keessumaa gidduu kana obbo Taayyeen mootummaa keessa jiran akkaan qeeqaa turan booda dhagahame. Waggoota 5 dura ministeerri muummee Abiy Ahmed aangootti dhufu booda kan gara hooggansaatti dhufan obbo Taayyeen guyyaa dilbata kaleessaas mootummaa qeeqanii barreessanii turan. Paartileen siyaasaa hiriira Finfinneetti raayyaan ittisa biyyaa akka naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa baafamu gaafatu gaggeessuuf turan mootummaan dhoowwachuusaa mormaniiru. Mootummaan hiriirri kun kan nagaa miti hookkara uumuuf yaadaniiti jechuun kanneen qindeessan shororkaan himachuun hidhuu ibsee ture. Obbo Taayyeen maaliif aangoorraan kaafamee jedhu gaaffii jalqaba dhiyeesseefidha. Lakki sababni waanuma amma araara jenne malee wanni biraa maaltu jira? Gaafa waraana deeggarru dinqisiifatamaatuma ture. Uummanni araaramuu wal fidhee jennaanuma dhukkube. Kanaaf amma isin barreessaa turtan arganiit moo addatti si waamanii sin gaafataniiru? Laakee waan ayyaamne waliin agarree jiran. Xalayaadhuma waajjiratti isin dhufe jechuudha akkasii. Tole. Amma isin kana dura sochii garaagaraa keessa turtanii erga ministeera muummee Abiy Ahmed aangootti dhufan booda gara aangootti kan dhuftanii si'achi maal gochuudhaaf adeemsi keessan yookiin immoo kaayyoon keessan maal ta'a? Isa ilaalla kaa bullee ilaalla kun amma jarjaraan waan murruu miti innoo bullee ilaalla waan kaleessa deemaa turres eessatti maaltu tolee maaltu badeen jedhu gamaggamneeti deemna. Barreeffama keessan keessatti ministeera muummee Abiy jabeessanii qeeqxan jecha armaneedhus barreessuu keessanii argee tarii maarraa madde kun? Dhuguma lakki kun naatoo namaaf hin qabani otoo ilmi namaa du'ee bineensi nyaatu waan paarkii haasa'anii otoo namni waan nyaatu hin qabne otoo namni beelaan du'aa jiru birrii amma gahuun masaraa ijaaranii ammoo gaafa waraanni haa geggeeffamu jedhamu omaanuun hin jenne obboleeyyan araaramanii uummanni keenya waliin ajjeesiin jennaan aangoorraa na kaasanii kun aramanummaa malee waan biraa ta'uu hin danda'u. Tarii amma dubbii keessaniin seeratti gaafatamuu danda'a jettanii yaaddu? Maal rakkoo maal qabaree kun seerri eessa jira seeratti gaafatamnu numaan gaafatamna hoo gaafatamne saniif immoo qophii. Duratti waa'ee paarkii naan jettan paarkii isaa masaraa mootummaa haaraa ijaaramaa jiru sanaa? Wanni kun akka dhufuu danda'u wayii akeektanii qophaa'aa turtan moo akka tasaatti aangoorraa na kaasan jettanii yaaddu sun? Lakki kanaa olittuu qophii qabna nuyi kanaa qofa miti. Kanaafuu amma aangoorraa ka'uun keessan waan eegaa turtanidha malee waan haaraa miti. Raajiin qabu. Erga isin argadhee amma akka nama akkamii yaadatamuudha barbaaddu isin akka nama siyaasaa tokkotti? Rakkoon hin jiru san tolchinee jira. Maalaaf isin gaafadhee amma isin mootummaadhuma keessa teessanii mootummaa qeeqaa turtanii waan akkasii kun kana duran baramne tarii baramuu dhabuunsaa kanatti nageesse balaa kanaaf na saaxileettanii yaaddu? Lakki sanii natti hin fakkaatu. Bilisummaan yaadaa qajeeltoo paartii keenyati. Innaa qajeeltoo saniin faallaa dhufuun. Ani amaneetumani qajeeltoo sana amaneetumani dubbachaa ture akkana.
Kanaaf adeemsi ministeera muummee adeemaa jiran waan kitaaba isaan irratti barreessan faallaadha jechaartu. Wanni kitaaba san irratti barreessan tokkichi iyyuu isa bira hin jiru. Inni waan biraati jiruun isa. Akkamiin akkas jettan isin? Waan godhaa jiran argine kaa jaalala gaafa dura jalqabnu quban qabdan isin jaalala jennee dhiifama jennee nageenya jennee amma immoo yoo laaltan Itoophiyaa bakka hunda waraana jira. Uummanni gaafas wal jaalattu baay'ee nama wal jibbee jira. Kanarraa kaanee maala keegnaree kana malee. Amma obbo Taayyeen paartii siyaasaa mormituu yookiin immoo morkataa seenuu danda'u inni dubbachuu dandeenya si'achi jechuu kiyya. Kana sitti mee jira barii kana ganaan laala. Haa itti teessanitti yaaddu. Bakka. Soole tole hayyee guddaa galatuma obbo Taayyee. Ciao.